Jaalatan tota maatii Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaalatan Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu Gooftaa keenya Uumaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkam yoona keessanii amiin Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan beekamaa balleessaa keenya akka cubbuu keenya ilaalee soreessitanii Mulata goto naire siapanko narte ile kiyodi ayyaanni akkuma beekamu akka mana amantaa Ortodoksii guyyaa kana kabajamaa isaa bulii 27 ayyaanni kun kabajamaa ayyaana maaliitiin isa jibsaa ayyaanni kun guddaan wanti kabajamuu fi yaadannoo Gooftaa keenya Yesuus taasifnu akkuma beekamu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni fannifamee Bitootessa 8 mana Waaqayyoodhaaf qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilma jechuudha. Abbaanis Waaqa, Ilmis Waaqa, Hafuurri Waaqa, garuu Waaqa sadan tokko jennee akkuma amannu qaamota sadan keessaa eeyyama abbaatiin, eeyyama ilmaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin qaamota sadan keessaa qaamni maal jenna? Sillaaseen tokko sadii jennee amanna. Sillaaseen uumuudhaan, aangoodhaan, dubbiidhaan, waaqummaadhaan tokkodha. Sillaaseen qaaman maqaadhaan gochaan sadii jennee amanna. Maqaadhaan yoo jennu abbaa, ilma, hafuura qulqulluu jechuu keenyadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaamota sadan keessaa qaamota ilmaa jechuudha. Ilmi gara biyya lafaatti dhufe yoo jennu qaama akkuma namaa kana qaama nuti arginu kana osoo hin taane qaamni namaa murtaawaadha, qaamni uumamtootaa murtaawaadha, qaamni Sillaasee garuu murtaawaadha. Qaamni hin murteeffamne kun garuu qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmaan namaa fayyisuudhaaf jecha gara biyya lafaatti dhufe jenna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti dhaloota lama qaba. Inni jalqabaa osoo addunyaan kun hin uumamin seera uumamaa boqonnaa tokko irratti Waaqayyoon jalqaba jedha. Waaqayyoon jalqabaa lafaatiin samii uume jalqaba addunyaan tun itti uumamteedha jechuudha. Waaqayyoodhaaf garuu yeroos kan uume Waaqayyo waan ta'eef, yeroo kan dursus Waaqayyo waan ta'eef, Waaqayyoodhaaf yeroon bakki hin kennamu waan ta'eef, addunyaan kun osoo hin uumamin dura, yeroon iyyuu osoo hin uumamin dura, bakki iyyuu osoo hin uumamin dura abbaa isaatirraa dhalate jechuudha. Kana jechuun haadha malee abbaarraa dhalate. Eenyuun Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa, eenyuun Madaani'eela, eenyuun Amaanu'eel, eenyuun Alfaa Omeegaa jechuudha. Haadha malee abbaarraa dhalate jechuudha. Jaafaa Aarsaa boqonnaa 2 irratti arganna jechuudha. Abbaa malee haadharraa akka dhalate. Ilmaan namaa fayyisuuf jecha eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin qaamota sadan keessaa qaamni tokko Yesuus Kiristoos dhufee ilmaan namaa fayyisuudhaaf jecha ergama Gabri'eel gara dubroo Maariyaamitti ergee Luqaas boqonnaa 1:26 ergee osoo ergamaa Waaqayyoo raajonni immoo dubbatanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa Isaayyaas boqonnaa
sagal lakkoofsa 6 irratti kitaabni qulqulluun maal jedha? Raajonni waa'ee dhufaatii Gooftaa, waa'ee dhufaatii Gooftaa yookiin waadaa ilmaan namaa seene, waadaa Addaam kana booda ilmaan namaa kan fayyadu dhiiga keetiin osoo hin taane dhiiga koo isa qulqulluudhaan jedhee waan dubbatee isa sana immoo bakkaan ga'uudhaaf jecha Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin qaama sadan keessa qaamni tokko akka dhufu raajonni dubbatanii turan jechuudha. Raajonni dubbatanii turan. Macaafa qulqulluu irratti Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6, Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti ragaa kana nu baay'ata. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti akkana jedhee dubbata. Mucaan nuuf dhalateera. Mucaan nuuf dhalateera. Akka yeroo san ta'eetitti raajonni afaan guutuudhaan, afaan qulqulluudhaan guutamuudhaan dubbatan jechuudha. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gadootti isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Baramaa, Hangafa Nagaa jedhama jechuudhaan raajiin dubbatame immoo eenyu irratti kan ta'u? Eenyu irratti yoo jennu Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti immoo akkana jedha. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif kenna. Kunoo durbi ni ulfoofti, ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaafti. Amaanu'el jechuun Waaqayyo wajjin jira jechuudha ragaa baay'ee. Inni immoo kaakuu raajotaan kan dubbatame ergamaa Waaqayyoo kan ta'e Gabri'eelidhaan Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 akkana jechuudhaan dubbifamaa jechuudha. Akkana jedhu Elsaabeex ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabri'eel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa eenyu biraa? Waaqayyo biraa. Waaqayyo biraa kutaa gara biyya Galiilaa mandara Naaziriit jedhamu ergamaan isaas gara durboon Maariyaam jedhamtu tokko ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa kaadhimamtee turte jedha. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira, nagaan siif haa ta'u, yaa ayyaana qabeettiin jedha. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadadhatte kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichis jedha, ergamaan sun jechuudha ergamaa Waaqayyo biraa dhufe sun wanta duboo Maariyaam nyaatte, wanta duboo Maariyaam jechaa jirtu kan hubatee deebiidhaan immoo akkana jedha. Yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana fudhattee Waaqayyo biraa kennaan si kennameera. Waaqayyo biraa kennaan jettee kunoo ni ulfoofta, ilmas ni deessa. Maqaa isaas Iyyesuus jettee ni moggaasta. Iyyesuus jechuun wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti immoo namoota cubbuurraa kan haqu, cubbuu namaa kan qulqulleessu Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Iyyesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Iyyesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Isaafis maal jedhu? Ergamaa Waaqayyoo jechuudha. Kunoo ni deessa, maqaa isaas Iyyesuus jettee ni moggaasta. Isa kam? Isaa raajoonni dubbatan. Raajoonni maal jedhee dubbatan? Hin dhufaa, hin dhalataa jedha. Duuka boonuu arginee jirra, hin dhalatee jira jechuudhaan ragaa bahan jechuudha. Amma Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos maaliif dhufe? Maaliif gara biyya lafaatti dhufe? Yoo jennu immoo Addaam namni jalqabaa, namni bareedaan, namni Waaqayyoon biyyoorraa isa tolchee amala foonii afurii fi amala lubbuu sadiirraa yookiin walitti qaba amala torbarraa kan uumamu namni kabajamaan sun nama Waaqayyoon kabajee isa uumee hafuura jireenyaa itti baafatee
addunyaa kanarratti bulchi addunyaa kanarratti aangoo hargadhu jedhee kenneef sun Addaamiin waan Waaqayyoon jedhee bilisee waan Waaqayyo hin godhin jedhee san raawwatee kufuun isaa sababa Waaqayyoon abbaan jaalalaa nama akkanatti kabajee lamaan keessaa adda godhee qaqqabee hafuura itti baafatee iddoo mijeessee fi guyyaa gaafa jimaataa kan isa uume nama kanaaf jaalala guddaa waan qabuuf jaalala Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu qaamota sadan keessaa qaamni tokko fi akka fayyisu sababa ta'e. Ilmaan namaa fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee afur guutuu qaba. Inni jalqabaa nama ta'uu qaba. Maaliifuu namatu yakke waan ta'eef namatu cubbuu raawwate waan ta'eef nama ta'uu qaba. Inni lammaffaan immoo nama jalqabaa sana du'atu murteeffama waan ta'eef du'uu qaba. Kunin lamaan amaloota namaati. Namni namaadhaaf hin du'aa amala namaati. Erga akkana ta'e sadaffaa irratti immoo qaamni Addaamiin fayyisuudhaaf dhufu kuni maal ta'uu qaba? Du'uu qaba. Erga du'e immoo du'a moo'ee ka'uu qaba. Du'a moo'ee yoom kaan achitti yoo hafe Addaamiin fayyisuu hin danda'u. Addaamiin fayyisuudhaaf du'a moo'ee ka'uu qabaa jechuudha. Kanaafidha kaa du'a moo'ee hin ka'aa jechuudha. Inni arfaffaan immoo qulqulluu ta'uu qaba. Cubbuu Addaamii kan isa hin tuqne qulqulluu kan ta'e qulqullummaa amalummaa kan qabu yakki xuraa'inni isaaf kan hin malle ta'uu qaba. Kana eenyutu guutuu danda'a? Ilmaan namaa keessaa kan guutuu danda'u hin jiru. Hundumtuu cubbuu ilmaan namaati waan bukaa'ee waan jiru. Dhalarraa waan darbaa waan dhufeef ilmaan namaa fayyisuu kan danda'u amaloota kaniin yoo xiqqaate ulaagaalee kaniin argamu. Kanaafidha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama gonkaa waaqa gonkaa ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው kan jennu. Kanaaf nan dhufa nan dhaladhaa amala namummaa kana nan fudhaa akkuma keenya biyya lafaarra nan deddeebi'aa amala namummaatiin biyya lafaatiin deddeebi'aa amala waaqummaan immoo biyya lafaas ta'ee ilmaan namaa qulqulleessa jechuudha. Qaamota sadan keessaa qaama qaamni tokko kan dhufe immoo eeyyama abbaatiin eeyyama isaatiin eeyyama hafuura qulqulluutiin. Iyyasuus Kiristoos nu fayyise yoo jennu abbaan nu fayyise ilmi nu fayyise hafuurri qulqulluun nu fayyise jechuu keenya. Maaliifuu Waaqayyoon qaamaan san ta'anis fayyisuudha, jeesuudha, kaasuudha, dubbachuudha, jiraachisuudha, nyaachisuudha, dhugaasuudha Waaqayyoon qabu. Waaqayyoon jireenya Waaqayyoon bishaan bara baraati waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi Iyyasuus Kiristoos maqaa isaatti galanni haa ta'u dhufee jechuudha. Inni dhufe kun ergamaa Waaqayyoo kan ta'e Gabri'eel immoo ragaa jechuudha. Akka dhufu akka dhalatu eenyurraas akka dhalatu ragaa jechuudha. Kanaaf maalidha? Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irraa kaafnee yoo dubbifnu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'uutaan ilmaan namaatiin ilmaan namaa eenyu jedhe yookiin anaan ilmaan namaa eenyu jedhe yeroo gaafatti Eeliyaas hin jedhu, Yohaannis hin jedhu, Ermiyaas hin jedhu yeroo jedhan misiroo eenyunaan jettu jedhe. Eenyunaan jettu warroonni hin warroonni hin beekne warroonni alagaa ta'an akkas yoon jedhani isin immoo ana wajjin kan deddeebitan ana wajjin kan oltan eenyunaan jettu. Kanaafidha isaan keessaa tokko kan ta'e qulqullichi Phexros atimmaa ilma Waaqayyoo jiraata. Ilmi Waaqayyoo Waaqayyo akkuma ilmi hoolaa jedha. Ilmi re'ee akkuma re'ee jedha. Ilmi harree harree ilmi fardaa
gadaa farda akkuma san ilmi namaa ilma namaa ilmi waaqayyo kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yesuus የአብ የባህሪ ልጁ የናቸው በኋለኛው ዘመን ንጽሕት ቅድስት ከምትሆን ከድንግል ማርያም ተወለደ። ጌታችን ሰው ከሆነ በኋላ የተጠራበት ስሙ ኢየሱስ የተባለው ስም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መቃ ኢየሱስ ከነርገቴ እርገጠለቴ ሆነች ኢየሱስ ክርስቶስ እርገማ ዋቀዮ ገብርኤል ቡፌ ረጋከን አማኑኤል እሳት መዳን ኢየሱስ የምለው አጠራ የግሪክ ቋንቋ አጠራር ሲሆን ትርጉሙ አዳኝ ፈይሳ ይቹ ይሰከናል ደግሞ ወንጌል ማቴዎስ ኮላኮስ ስድደት እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙ ኢየሱስ ummata cubburraa fayyisa waan ta'eef maqaan isaa Iyyasuus. Maqaan kun nuufi maqaa jireenyaa. Maqaan kun nuufi maqaa jireenya keenya keessatti fayyuu dandeessaa. Maqaan kun maqaa guddaadha. Kanaafidha hojii gurgurtoota boqonnaa afur lakkoofsa 2 irratti biyya lafaa akka ittiin fayyitu biyya lafaa akka ittiin jiraattu biyya lafaa irraa akka deddeebituudhaaf kan kennamu maqaan kun Iyyasuus Kiristoos ala hin jiru wanti jedhame qaamota sadan keessaa qaama tokko kan ta'e ilma namaa fayyisuudhaaf kan dhufe Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Iyyasuus Kiristoos daandiidha yoo jennu namni Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyootitti hin amanne har'umaayyuu itti murtaa'ee jira. Kanaaf karaa fayyinaatti deemuudhaaf daandii fayyinaa argachuudhaaf ilma waaqayyootti oolmaa ilmi waaqayyoo fannoo irratti ilmaan namaatiif taasise sana yaadachuun hubachuun dirqama kiristaana tokkooti jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waggaa 33 fi ji'a 3 biyya lafaa kanarratti deddeebi'ee isa dhumaarratti mul'u isa dhumaarratti maal ta'ee dhiyaate akkuma aarsaa kaakuu moofaa sana aarsaan kaakuu moofaa aarsaa hoolotaati aarsaa dhiiga beelladooti amma garuu aarsaan dhiiga beelladooti ilmaan namaa waaqayyoodha walitti araarsuu waan hin dandeenyeef qaamota sadan keessaa qaama kan ta'e ilmi Iyyasuus Kiristoos yoo dhufu aarsaa yoo ta'u akkuma aarsaa kaakuu moofaa tortoree badu osoo hin taane aarsaan al tokko qaraanii irratti dhiyaate aarsaa bara baraatti aarsaa bara bara har'allee dhiigni Kiristoos aarsaa bara bara al tokko aarsaan dhiyaate sun hanga biyyi lafaa hanga dabartutti dhiigni Kiristoos har'a si hojjeta jechuudha. Kanaafidha ilmaan namaa gaabbii garanii dhiigaa fi foon gooftaa akka fudhatan. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 kaafnee yoo dubbifne namni dhiigaa fi namni foon koo nyaate dhiiga koo dhuge ana keessa jiraata anillee keessa jiraata wanti jedhee amantiidhaan waan sana yoo deddeebine Kiristoos wajjin jiraata. Kiristoos qoricha waan ta'eef keenyaaf bilcheenya Kiristoos Kiristoos ala fayyinni Kiristoos ala jireenya Kiristoos ala wanti hin jiru Kiristoos manni kiristaanaa mana kiristaanaa kan jedhamu kiristaana kan jedhamu Kiristoos Kiristoos yoon keessa jira mana kiristaana keessa Kiristoos yoon jiraanne maal taana jechuudha alagaa taana miseensaa miti jechuudha miseensa Kiristoos irraa ani hundee wayinii akkuma jedhu hundee wayinii irraa hin cina jechuudha. Kanaaf manni amantaa ortodoksii guyyaa kana guyyaa ayyaanaa yaadannoo walitti buutuuf maalidha isinitti yoo deebine guyyaan bitooteessa 27 sooma keessa waan ooluuf sooma keessa oolmaa waaqayyoon ilmaan namaatiif taasisan dinqii inni taasisa waaqa ta'e malakootiin ilmaan namaa harkatti garaagamu
fannifamuusaa kanammoo kan taasise jaalala ilmaan namaatiif qabu waan ta'eef guyyaa sana gammachuudhaan osoo hin taane gaddaa waan dabarsinuuf gaddaan jechuun keenya maaliif fannifamu jechuu keenyaa Kiristoos immoo osoo fannifamnee nuti fayyuu hin dandeenyu. Kiristoos fannifamu Kiristoos du'a moo'ee ka'uu garuu bara kaakuu moofaa yaada bara kaakuu moofaatti bara ilmaan namaa waaqayyo adda baasuun bara gidiraa bara reebichaa bara du'aa waan ta'eef bara sanitti yaadachuudhaan guyyaa Kiristoos immoo du'a moo'ee itti ka'e sanitti immoo gammachuudhaan dabarsuudhaaf kiristaanonni guyyaa sanatti seeraa qannoonaa mana kiristaanaatti sagadaan gaddaan cubbuu ofiitti gadduudha ani baddaleen jira waaqni mul'anne anaatti ani garuu biyya lafaa kanarratti cubbuu raawwachaa jira gidiraan raawwachaa jira kanaaf jennee guyyaa sana sagadaan waan dabarsinuuf abboonni qannoonaa isaaniitiin guyyaa kana onkololeessa 27tti akka darbu taasisanii jechuudha. Garuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Maggaabitii yookiin Bitooteessa 27 akka lakkoofsa mana amantaa Ortodoksii jechuudha. Walumaa galatti ayyaanni kun yoo kabajamu yaadannoon gooftaan kun isaatiin guyyaa gooftatiidha. Guyyaa kana garuu kiristaanonni guyyaa gooftaan itti fudhatanii guyyaa itti hiyyeessaaf adda kan ta'e guyyaa addatti malee guyyaan kun guyyaa waaqayyooti miti jechuudha. Guyyaan martuu guyyaa isaatu uume kuni guyyaa isaati. Akkuma sanbata gooftaan keenya maal jedhe sanbata kabajaa jechuun guyyoota kaawwadhiisa jechuu miti. Guyyoota kaawwan illee hin yaadannu hin faarfanna maqaa isaa waamna hojii keessatti iddoo deemu keessatti garuu guyyaa kana addatti waa'ee isaa dubbannaa oolmaa isaa dubbannaa waa'ee isaati faarfanna jechuudhaa fi abboonni guyyaa kana maal godhanii walumaa galatti Iyyasuus Kiristoos ala jireenya akka hin jirre Iyyasuus Kiristoos ala fayyina akka hin jirre hundi keenya iyyuu amanuu qabna jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa yoo jedhe hoorsiiwwanii nagara Kiristoos dubbii Kiristoos isa jiru keessatti yeroo biraa barannaa ayyaana kabajuu fi Bitooteessa 27 guyyaa fannifamu gooftaa keenyaaf yaadatu sanii har'ammoo gammachuudhaan faarfachuudhaan maayileetiidhaan kabajuudhaaf onkololeessa 27tti dabarsite jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa ayyaanni kun kabajamaa jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos eeyyama abbaatiin eeyyama isaatiin hafuura qulqulluutiin dhufee ilmaan namaatiif fannifamee aarsaa dhiyeessanillee isa aarsaa fudhatanillee isa aarsaa kan dhiyeessu isa ofii isaatiin fannifame jechuudha. Ofuma isaatiin aarsaa dhiyeessa jechuudha. Aarsaa sanillee isumatu fudhate jechuudha. Bakka addaamii bu'eetti aarsaa ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos aarsaa sasilaa kan dhiyeessuu qabu addaam kan ture iddoo addaamii bu'eetti immoo aarsaa san hin dhiyeesse jechuudha. Iddoo waaqayyoo ta'e waaqa waan ta'eef immoo gooftaa waan ta'eef immoo aarsaa sanii hin fudhate jechuudha. Kun hundi isaatti yommuu kan ta'e eeyyama abbaa, eeyyama ilmaa, eeyyama hafuura qulqulluutiin jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan ifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Kuni barumsa hundee mana kiristaanaa Ortodoksii akka ta'e Ortodoksionni hundi keenya iyyuu haala sirriitti beeknee haala sirriitti hubannee ittiin haa jiraannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Ayyaanni kun